fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii ministeera Dr. Keessan kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas fuula kanniiwwan lamaan geexii adda ta'e wayii addaamtilii lamaan kan hojjetamu jechuudha hojjedhee isinitti agarsiisa. Jalqaba duraa kanaan jalqabna. Akkanatti jalqaba duraa kanaan jalqabnee raawwannee haala kanaan eegga jalqabne haala kanaan akkanatti dhaadhee jira. Asitti amma akkanatti walitti cufanna. Egaa walitti cufannee raafannee zuurii tokko haala kanaa irra deebina. Haala kanaan zuurii tokko irra deebina. Amma haala kanaan dhaayitu waliin ga'ee jira jechuudha. Haala kana kunuuti akkanatti dhahee waliin ga'ee jira. Amma diimaa keenya haala kana sorry amma haala kanaani dhayeetu waliin ga'ee jira. ከዛም በኋላ አማ ዲባ ኬኛ
itti hin daballa. Haala kanaan erga diimaa keenya itti dabalanneen booda haala kanaan dhaannaa. Erga haala kanaan dhaanneen booda haala kana waraananna. Ammas deebineetuma asitti gadi deebinee waraananna. Ammas erga waraananne raawwanne haala kanaanii hojjedhee jira. Amma dammoo duuba isaatirraan haala itti wannu jedha sinittan agarsiisa. Haala kanaan amma
haaluma kana akkanatti walitti qaxxalachaa deemna jechuudha. Kunooti haala kanaanii hojjedheetoo xumuree jira. Kuni keessa isaati kan gara alaatti oolu, kun immoo gara alatti aanu jechuudha. Akka barbakkanatti haala kanaan geexiidhaaf baay'ee tokko bareedduudha sinin jechuu jaaladha. Kun haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Kana fakkaataa sinin jechuu jaaladha. Akkasii yaa uummata qashtii sinin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti dammoo turtii gaarii sinin jechuu jaaladha. Akkasumas warroonni maatii kiyya duraan taatanii viidiyoo kiyya laayik sheer naaf gochaa jirtan guddaanaaf galatoomaa. Warroonni immoo maatii kiyya taanee viidiyoo maatii kiyya akka taatan abdii guddaa sinirraa qaba. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa sinin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii sinin jechuu jaaladha uummata qashtii.